Ashama, jiraattota kabajamtoota hordoftoota keenya ammas odeeffannoo keenyaan deebinee walitti dhufnee jirra. Odeeffannoon itti hojjennu akka isin bira ga'u namoonni barbaadan sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Taphataa cimaa umrii ijoollummaatti ga'umsa olaanaa waancaa addunyaa 2022 irratti agarsiisuudhaan qalbii uummata addunyaa hedduu keessee Kiliyaan Impaambee irratti odeeffannoon isaa guyyaa guyyaan ba'an itti fufuun mul'ataa jira. Kiliyaan Impaambeen waancaa addunyaa irratti haatirikii hojjetus Arjentiinaadhaan injifatamuun erga gara biyyaatti galee booda guyyoota muraasa hedduutti leenjiidhaaf kilaba taphatu PSG'tti deebi'uudhaan akka malee maqaan isaa kaakan mul'ate hoggaa ta'u osoo kanaan odeeffamaa jiru gama biraatiin kilabni hedduu isa jaalatuu fi innilleen yeroo adda addaatti jaalachuu isaa ibsee Real Madrid abdii kutachuu dhabuudhaan maallaqa guddaa argamee midhagaamee hin beekneen Kiliyaan Impaambee gaafachuudhaan isaa Kiliyaan Impaambee furachuudhaaf yaalii irra jiraachuun isaa dhagahame. Odeeffannoon ba'aa jiru kunis Real Madrid Kiliyaan Impaambee furachuudhaaf yuuroo biiliyoona 1 akka baasu himuun isaa mul'ate. Kiliyaan Impaambee kilaba isaa keessatti galfachuudhaaf Real Madrid yuuroo biiliyoona 1 ni kafalaa jechuun isaa kan mul'ate hoggaa ta'u. Kun ammoo addunyaa irratti taphataan qaaliin seenaa keessattis ta'ee ammatti jiru Kiliyaan Impaambee akka ta'e kan agarsiisudha jechuudhaan namoonni hedduun haala gaariin dinqisiifachuudhaan himaa jirani. Gariin isaanii Kiliyaan Impaambeen Real Madrid garuun baalaandoor illee furachuudhaaf isa gargaara jechuudhaan gama kanatti maallaqa guddaa kafalamaa jiru kanatti dinqisiifattoonni isaa gammachuudhaan yaada ibsachuun kan mul'atu hoggaa ta'u. Gama biraatiin PSG'n taphataa kana tursiisuudhaaf ammoo maallaqa guddaa akkuma kanaan duraatti ammas irratti dhangalaasuudhaaf jiraachuun isaa dhagahamaa jira. Qabxiitti aanuun ammoo Beenzimaa fi garee biyyoolessaa Faransaay hoggaa ta'u taphataan beekamaan dhiyeenyatti baalaandoora injifatee fi taphataan dursaa garee biyyoolessaa Faransaay kan ta'e Beenzimaan tapha waancaa addunyaa kana keessatti haammatamuu dhabuu wajjin wal qabsee injifannoo biyyattiitiif sababa akka ta'etti odeeffannoon bal'aan ba'aa jira. Addattuu gabaastota miidiyaalee addunyaa irratti maqaan isaa dhiyeenyatti mul'ataa kan jiru hoggaa ta'u kanarratti namoonni hedduunis waan kana beekuuf tattaaffilee hedduu yeroo taasisan mul'ataa jira. Keessaafuu biyyi Faransaay yeroo waancaadhaaf geessutti yaaddoo guddaa keessa kan galte hoggaa ta'u. Yeroo kanatti pirezidaantiin biyya Faransaay Emmanuel Macron Beenzimaan xiyyaara isaatiin fudhatee gara Qataaritti deebisuudhaan akka waancaa kanarratti hirmaatuuf gaafachuun isaa kan mul'atee fi kanarratti Beenzimaan diduu wajjin wal qabateeti odeeffannoon bal'aan dhagahamuu kan eegale. Beenzimaan komii isaa guddaa koochii biyyoolessaa kan ta'e irratti dhiyeessuun isaa kan mul'ate hoggaa ta'u. Miidhaan irra ga'e miidhaa xiqqaadha. Achitti wallaanamuu osoo hin danda'uuti gara biyyaatti akkaan deebi'u na godhan jechuun isaa mul'ate. Kanarratti ammoo odeeffannoon dhiyeenyatti bahaa jiran akka agarsiisu irratti Beenzimaa taphattoota Faransaay keessaa kanneen akka inni deebi'ee taphatu hin feene ture jechuun himani. Kana keessaa Antooniyoo Giriismaanii fi Hugo Silares kanneen Beenzimaan taphatichatti deebi'uu jaalatan akka ta'e kan kaafamaa jiru hoggaa ta'u. Gama biraatiin ammoo taphattoonni biraa kaan Beenzimaan deebi'ee akka waliin taphatu akka barbaadan himanii turani. Kanarratti shira garee keessa jiru bal'inaan kan mul'atu hoggaa ta'u. Dhimma kanarratti Dischamps koochiin biyyoolessaa Beenzimaan taphataa guddaa ta'e naannoo sana osoo hin taphanne taa'uun nuuf gaarii miti waan ta'eef gara biyyaatti galche kan jiru hoggaa ta'u. Beenzimaan ammoo miidhama xiqqaan wallaanamee achumaan taphatti deebi'uu danda'uuf gara biyyaatti na deebisan jechuudhaan yeroo taphaaf gara Real Madriditti deebi'etti dubbatuun isaa mul'ate. Beenzimaan yeroo isaan gara biyyaatti galchan garee biyyoolessaa keessaa baasuusaa kan murteeffate ta'us garuu taphni waancaa addunyaa hanga dhumatu eeggatee akkuma taphni kun dhumateen garee biyyoolessa Faransaay keessaa baatee jiraachuu gara fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti beeksisee jira. Kana wajjin wal qabsiisuun odeeffannoowwan ba'aa jiru akka agarsiisutti miidhamni isaa akkuma taphataa beekamaa Biraazil Neeymaaritti achitti wallaanamee taphatti deebi'amuu kan danda'amu ta'u odeeffannoowwan ba'aa jiran kan mul'isan hoggaa ta'u. Shiraa fi rakkoo hamaa garee biyyoolessa Faransaay keessatti jiruun Beenzimaan akka hin taphatamne kan taasifame jechuudhaan namoonni hedduun deeggartoota isaa dabalatee yaadota adda addaa yeroo qoodan mul'atee jira. Goota kubbaa miilaa biyya Biraazilii fi addunyaa irratti maqaa guddaa qabu Peeletti kaansariin hammaachuu hospitaalli beeksisuun dhagahame. Goota kubbaa miilaa Biraazil Peeletti kaansariin hammaachuu hospitaalli inni itti yaalamu kan magaalaa Sao Paulo jiru beeksisuun kan mul'ate hoggaa ta'u. Biraazil waliin waancaa addunyaa 3 kan injifate ogeessi kubbaa miilaa ganna 82 Peeleen erga hospitaala seenee torbee 3 ta'ee jira. Mucaa isaa dubaraa Instagiraamii gubbatti yaada maxxansteen abbaan isii ayyaana qilee yookiin ayyaana Kiristimasii hospitaaluma keessatti akka dabarsu kan himte hoggaa ta'u.
Hospitaalli Israa'eelittaa Albert Einstein ibsa baaseen Peeleen kalee fi onnee isaa haalaan hojjechuu didanii wal qabateen kunuunsa guddaa barbaada sababa kaansariin itti hammaateef jira. Peeleen bara 2020 akka garaacha isaarraa xannachi kan kaafame yoggaa ta'u ergasii wallaansa walirraa hin cinne argachaa jira. Ayyaanni qilee yookiin kiristimasii as deemu kun mana isaatti dabarsuuf kan ture haqameera kan jettu intalti isaa Keelii Naasimentoon doktoroota waliin yeroo murteessinu sababoota adda addaatiin maatiin isaa haaraan Einstein kunuunsa kennaa fi as turuutu wayyaa akka jaaniin kan dubbattu waggaa ta'u torbaan sadii dura akkuma hospitaala galeen Peeleen wallaansa sirna argansuu isaaf kennamaa fi jiruuf deebii gaarii laachaa akka jiruu fi wallaansa keemootiraappii ilaalaa jiraachuu hospitaalli ibsee ture. Peeleen tapha Biraaziliif hiriiree taphateen 92 keessatti gooliiwwan 77 lakkoofsuun biyya isaaf taphataa cimaa goolii hedduu galche ta'uudhaan sadarkaa tokkoffaarra jira. Biyyi isaa Biraazil hanga ammaatti waancaa addunyaa injifattee 5 keessaa 3 akka injifattu sadarkaa olaanaa kan taphate isa. Bara 1958, bara 1962 fi bara 1970tti waancaa addunyaa garee isaa waliin kan injifate Peeleedha. Waancaa addunyaa Qatar keessummeessituu irratti gareen biyyoolessa isaa Biraazil tapha mo'anii darbuu irratti Rippaabilika Kooriyaa waliin morkachuudhaan dirreetti yoo galan suuraa fi maqaa Peelee qabachuudhaan isa yaadachuun isaa ni yaadatama. Oduu biraan ammoo fiifaan gochaa badaa sheefii beekamaa waancaa addunyaa irratti agarsiisee qorataa akka jiru hime. Fiifaan tapha xumura waancaa addunyaa bara 2022 Qatar booda sheefii beekamaan Sooltibaay fi namoonni kaan gara dirreetti yeroo seenan gochaa badaa akka raawwatan qorachaa jiraachuu hime. Maqaa sheefii kanaa inni sirrii Nusrat Goksee kan jedhamu waggaa ta'u sheefiin lammii Turkii addunyaa irratti nyaata hojjechuun beekamu kun Arjentiinaan Faransaay erga mo'attee booda dirree walakkaa taphattoota waliin dhaabbatee waancaa osoo dhungatuu fi gammachuu isaa wayita ibsatu mul'ate. Akka seera fiifaatti garuu waancaa kana tuquu namoonni danda'an warra filataman qofa hoggaa ta'u waancaa kana tuquun yookaan harkaan qabachuu namoonni danda'an warra dorgommicha mo'atan aangoota fiifaa fi gaggeessitoota biyyattii qofaadha. Sooltibaay garuu waancaa kana qabatee yeroo dhungatuu fi taphattoota Arjentiinaa mo'atan waliin waancaa kana wal harkaa fuudhaa suuraa ka'uudhaaf yeroo yaalu mul'atee jira. Sheefiin kun sirna waancaa kennuutiin booda qalbii Lionel Messi hawwachuudhaaf yeroo yaalutti inni garuu yeroo callisee bira darbu argamee jira. Dubbiimaan fiifaadhaa BBC Sportiif ibsa kenneen sirna cufiinsa Lusaayil Istaadiyoomii keessatti gaggeeffameen booda namoonni dhuunfaa akkamiin hayyama hin malle argachuun dirree keessatti argaman kan jiru adda baafachuudhaaf qorachaa akka jiran kan dubbate yoggaa ta'u tarkaanfii keessoo sirrii ta'e ni fudhatama jira. Sooltibaay abbaa qabeenyaa reestooraantii baay'ee beekamaa waggaa ta'u bara 2017 keessa akkaataa inni itti foon qopheessuu fi soogidda yookiin ashaboo itti dabaluun miidiyaa hawaasaa irratti beekamtii guddaa argatee ture. Pirezidaantiin FIFA akkasumas Meesii, Kiristiyaanoo Roonaaldoo fi Deevid Beekam dabalatee namoonni kubbaa miilaan beekaman baay'ee reestooraantii Sooltibaay kan nyaatan hoggaa ta'u yeroo waancaan addunyaa gaggeeffamaa jirutti sheefiin kun pirezidaantii FIFA Gianni Infantinoon yeroo haammatu viidiyoon agarsiisu ba'ee jira. Boodarraa Sooltibaay keessatti bakka keessummoonni kabajaa ta'an Gianni Infantinoon dabalatee taphattoonni buleeyyii Biraazil Roonaaldoo, Roobertoo Kaarlosii fi Kaafuu waliin suuraa ka'uun isaa mul'atee jira. Odeeffannoon ispoortii yeroo kanaaf qabannee dhufne hanganumaa hamilee keenyaaf koomentii, laayik, sheer godhaa isiniin jecha oduu itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo bareedaa qabaadhaa.